kana qopheessitanii waaqaan lafa duratti galata guddaadha qabdu. Usmaayil Muusaa dhugumaan iyyuu nama yaadatamuu qabu. Gaafa wayyaaneen biyya kana fudhate Harargee caalaa namni Karchallee Finfinnee kanatti hidhame hin jiru. Yaadattu yoo taatanii aslii Oromoo, dubartii Oromoo, seenaa Oromoo keessatti bilisummaadhaaf qabsooftee namni du'itti faradame dubartiin Oromoo isheen hangafaa aslii Oromoo. Obboleessi isii Usmaayil Muusaa obboleessa wajjin dhalatan jechaa miti, obboleessi qabsoo waliin qaban. Ilmaan afran qalloo warra gaafa achi jiru keessaa wanni nama qaanessu tokko tokko Oromoo ta'uun wanna nama qaanessu baay'ee nama qaanessa. Kana jechuun silaa hin fedhu jedhamuu qabaaf malee. Gaafa Usmaayil Muusaa Karchallee jiru meeqan keessanii kan guyyaa tokko dheettanii fuula isaa argitanii beektan. Kan immoo namichi kun ilmaan qabaayee niitiin isaa maal keessa jirti, ijoolleen isaa maal keessa jiru jettanii kan beektan. Jechaan baay'een keessan ijoolleedhaa sana hin qaqqabne, garuu warri umurii kootiin jirtan nama meeqa isin gaafas dhaqxanii kan beektan. Usmaayil Muusaa har'aas mana hidhaa jira. Usmaayil Muusaa ta'uun qabu. Oromoon har'aas mana hidhaa jira. Ijoollee isaarraa hidhamee mana hidhaa Oromoon jiru lakkoofsa tokko lama miti kan ijoollee isaa ilmaan isaa agabuu bulaa jiran tokko lama miti. Har'a hoo dhaqanii gaafattu isa dhukkubsatee gargaarsa dhabe bara sanarraa kan ka'e dhukkubsataa warra ta'e har'a hoo gaafataa jirtu moo sirbuudhaaf dhuftan? Guyyaan har'aa guyyaan Usmaayil Muusaa kun barumsa isinii taati. Usmaayil Muusaa kumaatamaan har'ayyuu mana hidhaa akka jiru quba qabdu. Ani Usmaayil Muusaa kanan argee abu kan ijaarti. Gaafa Usmaayil Muusaa aslii Oromoo fa'a du'itti faradamee mana hidhaa jiru torbaniin deddeebinee warra gaafataa ture jira. Usmaayil Muusaa warra har'a hidhaa jiru ilmaan isaanii gaafataa jirtu moo maqaa isaaniitiin sirriitu? Otoo wanni jedhan jiru akkitti jedhan guddoo nama dhiba. Dur jaarsa tokkotu garmalee dulloomee
warri inni horeeyyuu ilmaan isaa isa dhufanii jaarsi kun wayi hunduu gaafa godaan jaarsa kana harreetti fe'u dulloomee jennaan warri hin mari'ata jaarsa kana dandeenyee akkuma kana harreetti hin fe'inu ajjeesuu qabnaa jedhanii mari'atu. Jaarsa weelluu jedhu jaarsi weelluu kun kan of dadhabee ammoo jaarsa jechaan nama beekumsa qabu achi weelluu keessa ciiseeti hin ajjeefnaa itti ogaa ijoolleen itti mari'attu dhagaa gurraa dhagaa. Dhagaheeti utuun du'in duraa ilmaan kiyya kanaa wabarsiisuun qabaa jedhee ijoollee jajjabduu keessaa waamee ijoollee waan taataniif kunoo ka'aati markaa caancoo lafa jedhan gafarsi bishaan dhugutu jira karaa kana baatanii achirra baatanii achi bultanii achiin baataniifi achitti markaa caancoo gageessan hoomaa gafarsaatti dhuftu. Hoomaa gafarsaa sana keessaatii korma tokko naa ajjeesaatii tiruu isaa naa fidaa tiruu gafarsa sana yoo nyaadhe nan du'aa jedheen. Eenyu gammadde ijoollee silayyuu jaarsa kana ajjeesuu irra tiruu inni jedhe dhannee finneefi tiruu nyaatee hadu'uuti maarree dhannee tiruu finnaafi jedhanii ba'an. Bahanii guyyaa guutuu deemaa oolanii galgala aduudhaadhituuf jedhu sareen mandara keessaa dubbi sareen kun rimaa saree rimaaniin ciisaa garaa saree kana keessaa mataa gadi baafateetu bulchullaan itti duta warra kanatti abuun kanaa takka argitee beektaani maali sareeni garaa rimaa keessaa bahee namatti duutuu jennaan waan kana beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii daba. Guyyaa lammeessoo deemaa oolanii gara galgalaa maal argu? Harree takkati gammoojjii lafti badee adaan mallaqa margi takka keessatti hin biqille keessa harreetu dhaabbata. Harreen kun yoo laalan hamma arbaadaa. Abu lafa kana margi hin jiru wantu hin jiru harreen kun maal nyaateeti akkana gabbatee jedhanii wal gaafatan. Kanallee beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii dhiisanii darban. Guyyaa sadeessoo deemaa oolanii farda takkatti dhufan. Biyya fardi sun jiru citaan isaa margi isaa mujaan isa mukti fardaa caala mukti fardaa fardi mujaa marga akkana lalise keessa fardi kun immoo kan gogaan isaatiif lafeen duwwaa walitti jiru huqqatee kasilaadu gogumaa fi lafeeti walitti jira. Fardi kun sila biyya kana fakkaatu marga kana fakkaatu keessa akkamittiin akkana huqqatee akkamittiin akkana miidhamee jedhanii wal gaafatan. Kanallee beeknu gallee jaarsa gaafannaa. Amma boruntaasaa deemaa oolanii gara galgalaa dheebuun qabdee bishaan tokkotti dhugaa dhufan. Bishaan kun boolla sadiitti jira. Boolli takka as jira, ka ittaan muuntaanee jira. Boolli sadeessuun achi jira. Bishaan boolla kana keessaa bahu isa ittaanu dhiiseeti isa sila boolla isa ta'aanu lagatee boolla achaanutti fincaa'u. Aboo bishaan kun maal ta'e? Kunoo kan isatti aanu boolli kunoo jira. Isa kana dhiisee akkamitti sanatti fincaa'ee wal gaafatan. Kanallee beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii darban. Guyyaa shaneessoo
Aancoo malkaa gafarsaa oggaadhaan hoomaan gafarsaa bishaan dhugaa. Hoomaan gafarsaa lakkaawwameen dhufne achitti wal ga'ee jiru. Achi keessaa gafarsa kormasaa ilaalanii amma turuu keessaa baasanii jaarsaa fuudhanii galuuf jedhu. Amma tokkicha gaafa korma kana waraananii dhiigi korma kanarraa cirrifate gafarsa achi jiru sanatti faca'ee faate. Gafarsi inni waraaname baheeti warri dhiigi gafarsaa sun itti faca'e dhuman. Nada keessa jiran warra dhiigi itti faca'ee du'e gafarsi inni waraaname hin bahe. Dubbiin kun jiruu keenya har'a keessa jiru wal fakkaata. Har'a namni du'aa jiru waanuma du'aa jiruuf nama quban qabnu ijoollee wallaaltu jaarsa deemuu hin dandeenye dubartii ulfatu du'aa jira. Dhiigatti faca'e malee isaan miti kan waraana dhiigatti faca'e. Kan du'aa jiru warra dhiigitti faca'e. Usumaa yoo Muusaafa kanatu dhufaadhaa sirbaan lallabaa turan. Dhaga'uu diddan. Dhaga'uu diddan. Ijoolleedhaan jedhaan jiru isin warra umrii kootii yookiin natti dhiyaatan. Isiniin jedhaa. Isinitti lallabanii wanni asii nutti dhufaa jirtu hamtu jedhanii sitti lallabanii dhaga'uu dadhabdan. Gafarsa du'e sana tokko garaa baqansanii turuu keessaa fuudhaniiti galan. Jaarsaa geessuudha. Jaarsi amma isa nyaatee du'a. Jaarsaa fidanii kunoo tiruu gafarsaati jette sana siinfinne tiruu gafarsaa nyaadhugaa jedhanii kana yaadollee koo. Tiruu gafarsaa lafuma kaa'aati mee kottaati waan argitan natti maa. Isana nyaadhee du'a otoo nyaadheen du'in dura waan karaarratti isin mudate natti maa jedhan jaarsa. Gaafa duraa rimaatu garaa bahee saree rimaan garaa bahee nutti dutee kana arginee gallee jaarsa gaafanne. Gaafa lammataa biyya adaan mallaqa margi keessatti biqille keessa harree dhaabbatu hamma arbaa ga'uu argine maal nyaatee hanga arbaa ga'e wanni kun jennee ajaa'ibne. Gaafa sadeessoo farda marga keessa dhaabbatu muujjaa mudhii isa ga'u keessa dhaabbatutu lafee fi gogaa fi lafee bu'aa waliin jira. Maaf akkanatti huqqate maaf akkanatti miidhame jennee dinqifannee. Gaafa afreessoo bishaantu boolla isatti aanu dhiisee boolla isarraa fagootti fincaa'aa. Bishaanni kun akkamitti uumame jennee ajaa'ibne. Gaafa shaneessoo gafarsa siin waraanne gafarsa korma waraanne. Kormi gafarsaa waraanne sun dhiiga cirrifate. Gafarsi nuyi waraanne hin bahee ka dhiigisaa itti bubu'eetu dhume. Maali kun jennee ajaa'ibne jedhanii laafatan jaarsa. Yaa ilmaan koo anuu ka isin ergeefi akka kana argitaniifi isin ergee. Kadura argitan bara ilmi waa abbaarra beeka abbaan waan qarra beeku dhufaa jira. Bara silaga Oromooni abbaan ilmi abbaarra beeku abbaan waa qarra beeku jedhaa miti. Ammoo barri isin dura jirtu achi as isinit dhufaa jirtu bara ilmi abbaarra beekee abbaan waa qarra beeku dhufaa jira.
Kanak bakalaga. Kanang meso harren isin arkitan kun isin durawan ni jirtu warra hin qonne hin aramne biyya minambasu keessa iyyuu hin jirretu magaalatti galee innummaan soorome isa maleeyyuu namni waa qabu dhibee warri silaa waa qabaachuu malee iddoo inni itti hiyyoommatutu dhufaa jira. Kanas quba qabaadhaa. Fardi isin argitan ka gogaaniif lafee duwwaa walitti jiru sun fardi isin argitan sun warra silaa horuu male, warra silaa horii horsiisuu beeku, warra silaa qotee aramuu beekutu akka farda sanaa huqqatee biyyaa biyya dhabee afaan afaan wallaalee raaka'ee dhaabbataa jira. Kanas quba qabaadhaa. Wanni isin dura jirtu kana fakkaatti. Bishaan isin boolla kanaa bahee boolla kaaniitti irra boolla ittaanurra utaaleetti boolla dhibiyaatti fiixaa jettan sun bara isin dura jirtutu waan asitti qotan waan asitti horantu ollaa hanqatee fira aanaa hanqatee biyya alagaa dhaquuf deemaa. Kanallee quba qabaadhaa. Gabarsi isin waraantan sun ka inni bahe ka ammoo dhiigisaa itti cirreeffatee jennaan dudu'e sun wanni isin dura jirtu gara fuulduraatti namichi inni silaa du'uu malee osoo hin duune warri waan sana gurrumaan dhagahe miidhamuuf deemaa. Kunillee waan isin dura jirtu quba qabaadhaa jedhee jedhama. Waan kana Ali Birraan isinitti lallabaa bahe, Sumaayoo Muusaas isinitti lallabaa bahe, Abdullaahi Jirmaas isinitti lallabaa bahe. Isin sirba kana sirbuudhaaf dhaggeeffattu malee wanni inni jedhu maal akka ta'e dhageessanii isiniin jedhaa jira. Wanni nuyi keessa jirru barri nuyi keessa jirru dhaga'uu feena. Dhaga'uu duwwaanii faayidaan qabu hubachuu feena. Hubachuu duwwaan faayidaan qabu. Har'a Usumaayoo Muusaa du'eegaa. Usumaayoo Muusaa warra har'a mana hidhaa jiranoo isaaniif immoo boru wal waamtu moo akkam ta'a? Namaa fi gaafa inni isin fedhu sana silaa birmattanii gaafa aslii Oromoo mana hidhaa jirtu meeqa keessantu namicha tokko duwwaan beeka. Namichi kun xurataa birrii 800 qaba. Namichi sun jira amma lubbuudhaan maqaa isaa waan gatiin qabu jedheen torbaniin dinnichaaf shunkurtaa bitee karsallee dhaqa. Gaafa qoyamee yoo ati xurataan kee yoo birrii 800 maal gochuudhaa? Maal ijoolleen kee maal nyaatti jennaaniin dooktorii naan jedhe. Mana koo distiin waxiitti tolchan ibiddarraa eega taa'e waggaa 3 jedhe. Distiin qabnuu jedhe maan qorqoriyaadha qabnaa jedhe. Ijoolleen koo shaayiidhaaf daabboo ganamaatiin ooltee bultii jedhe. Warra kana moonnanii torbaniin dhufee gaafadhu abdii ijoollee kooti warra hidhaa jiru.